Uummata baadiyyaa hanqina babal'ina bu'uuraalee misoomaa qaban haala teessuma lafa rakkisaa keessa jiran sochii hawaas dinagdee isaanii gaggeeffachuuf rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa turaniiru. Biiroon daandiiwwanii fi loojistikii Oromiyaa dhaabbata Helvetas Itoophiyaa waliin ta'uun godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti bakka rakkoon riqichaa jirutti riqicha dharraa ijaaruun furmaata waaraa argamsiisaa jiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Heeban Arsii laga Malkaa Harree irratti riqa dharraa meetira 118 dheeratu ijaaramee tajaajila kennaa jira. Riqaan kunis yeroo tokkotti namoota 100 dabarsuun kan danda'uu fi gandoota aanaa Heeban Arsii fi Nagellee Arsii ol qunnamsiisan rakkoo barootaaf ture kan hiikedha. Kanaan dura aanaalee kanneenitti sababa riqaa hin jirreef lagni Malkaa Harree namoota irraa miidhaa qaqqabsiisaa ture. Keessattuu waqtii gannaa hawaasa naannichaa gaddaaf gammachuu akka waliin hin qooddanneef lagni kun daangessee ture. Obbo Hirphaa Ida'oo jedhamu godina Arsii Lixaa aanaa Heeban Arsii jiraatu. Lagni Malkaa Harree ilma isaanii dabalatee namoota 30 ta'an jala nyaachuu himu. Kana malkaan kun bataam akka seenaatitti nama gara 30 nyaateera. Amma akka fakkeenyaatti takka lama maqaa yoo dhaheetiin jedhe Qananiisaa Hirphaa jedhama mucaan kiyyuma kan uumadhe. Kun Dammirii Leencamoo jedhama. Nageellee Kagalu harree waliin itti bu'ee harree lamaa fi isallee nyaate. Guyyaa guyyaan yoo mootummaa argannu itti iyyennuufi dildilli kana fakkaatu bara lufe kana nu hojjetame humna keenyaallee itti hirmaannee akka naannootiinillee keessummaa san kabajjine amma dildilli kun maatii keenya ka gamanatti qadhoo tulluu kana baratu nagaa nu ba'aa galti. Qara daftara harkaa guurateeti lanni kun baay'ee daa'imman barnootaaf deemtu baay'ee isaa daftara harkaa guuratee baay'ee miidhaa guddaa irraan ga'eera. Amma dildila kana iyyannoo lanni kun miidhaa nama irra geesseef iyyanneeti miji'oon kunoo kana nu diriirsee nu huje. Lagni Harree miidhaa inni geesse irraa ka'uun maqaa laga Harree akka argate jiraattonni dubbatu. Bakka harriinii fi namallee guurataa ture. Harriinii namallee guurataa ture. Bakka sababii saniif jedhaniiti Malkaa Harree jedhaniiti maqaa itti moggaasan. Maqaan isaa ka jalqabaa Gadamso jedhama. Gadamso yoo jedhamee wanti itti ba'eef akka seenaan kaasuu fi akka abboonni keenya kanaan dura kaasaa turanitti gaaraa gadamsa fuudhee dhufeen fudhatee jechuudha. Bineensa bosonaa gadamsa fuudhee fidee abboonni keenya laalanii Gadamso jecha jedhu itti baasanii jechuudha. Lammaffaa irratti deddeebi'ee lanni kun namaa fi horii fudhachuu wajjin wal qabatee baay'inaan keessattuu dubartoonni harreedhaan waa fe'anii gamanatti gara magaalaa Arsii Nageelleetii fi gara Heebaniitti goljootatti yeroo imalan harreen jalaa nyaata nama nyaata Malkaa Harree jedhanii itti baasan. Baay'ina nama haga 30 fi horii haga 50 tootaalii wali fudhateera. Kun seenaa dhiyoo haga nu dhalannee dhageenneen alatti achiin dura waan baay'ee fuudhee jira jechuudha. Abbaa Gadaa Aabbee Dimmirii jedhamu aanaa Heeban Arsii jiraataa ganda Argaddaa Shaallooti. Lagni Malkaa Harree abbaa isaanii jalaa fudhachuu akkasiin kaasu. Malkaan kuni uumamni isaa maqaa addaa qaba. Malkaa Gadamsoo jedhama maqaa isaa Gadamsoo jedhama. Sababbi harree guuratuuf ganama galgala harree fe'ateef fe'aan deemu waan nyaatuuf harree haga 50 nyaateera. Malkaa Harree jedhamee itti baafama. Lanni hagana badhatu kuni laga dildila hin qabne. Guddaan isin argitan kun dildila hin qabu. Sababa saniif ammoo namni gamanaa malkaan inni buluuni lanni kun inni biyyi gamanaa kun inni harka caalaa gabaan inni buluun aanaa nageellee kana bulaa isaan bula. Sababa dildila hin qabneef lukaan itti deemu. Sababa kanarraa ka ta'e yoo xiqqaate gara namuma jechuudha. Gara nama 30 nyaatee jira jedhe waan beekamu. Akka fakkeenyaa abbaa kiyya kana uumate jechuudha. Akka fakkeenyaa abbaa kiyya Dammirii Leencamoo ka jedhamu sababa malkaa kanaatiif dhabneera. Har'a seenaan kaleessaa darbee riqaan kun hojjetamuun furmaata argachuu isaanii dubbatu. Oomisha isaanii gabaa geessanii gurgurachuu barattoonni barnoota isaanii akka hordofaniifis ijaaramuun riqaa Malkaa Harree furmaata ta'uu ibsu. Seenaan durii yoo dhumnee namoota guurate san finna keenya kadhamne san
sa'a keenya ka landi fudhate isaa yoo dhudhumu waan nama boochisaati. Amma hoo galata rabbi galata MGO amma ogeessota kana nu hojjetiin fooyyee gaarii qabna maatiin keenya itti guddataara ufafoo amma abdii itti qabna lubbuu namaallee rabbi nu baraarseera. Daa'imman teenya akka gaarii timirtiif ka sodaa malee irra yaateeti tamaaraa nagaan nu galti jechuudha. Asiin dura barumsa yeroo baradhu uttalloo kana eeggaa bahu akkamitti akka bahaa ture akkamitti akka daftara harkaa fudhataa ture natu beeka. Amma haga barumsi kun haga dildilli kun galetti akkamitti gammachuu guddatu natti dhagahame. Yeroo daa'immanis asiin dura immoo baadhataa qabataa harka wal qabaa uttaalaa bahaa turre amma immoo haga dildilli kun gale gammachuu guddatu natti dhagahame jedha. Rakkoon inni nuuf fure hatantamaan yaaddoo malee maatiin keenyallee yaaddoo malee nullee yaaddoo malee deemaa turre irra bahaa jirra jechuudha. Yeroo duraatitti immoo maatiin keenyas nuuf yaaddaa nutis waliif yaaddomna daa'ima nuuf gadiitis yaaddomna baadhataa baasaa turre amma dildilli kun nu ijaarametti baay'ee gammachuu guddatu nutti dhagahame. Dhibamtee haakimiin argannu duudeettee yoo waan haakimiin argannu akkasitti rakkoo nutti horii 30 ol nyaate. Akkasitti bakka nafseen namaallee akkasumatti bakka 30 olitti akkasiin nyaatameeti bakka akkasiin bakka jedhe amma kun gammachuu guddatti nu dhagahame aga kun kan arganneeti hin jenne. Amma garuu barana dhaabbanni kunillee mootummaan illee haa ulfaatu. Waan kana nuu godhuu kanaaf. Miila keennaan garuu amma rakkoo gamanaa furachuu dandeenyee argamneerra barana amma dhufiinti isaatu taqaraa caale. Sababbiin namni hafeef garuu sababa dildilli kun ijaarameef jechuun danda'a. Silaa waan namni meeqaa nyaatameera. Haga qara dhufuu olitti humna qara dhufuu olitti barana roobni gubbaarra waa hammaateef dhufee jira. Sirri dhufeera barana dirree kana mul'uu cufee jechuudha. Garuu sababa laga kanaa dildilli kun ijaaramee fi dhaabbanni kun dildila kana asitti dhaabee fi barana namni keenya odoo nyaatamne nu baraaramee jirra. Hagana nu gargaaree jirra jenna. Amma namni nagaan bahee nagaan galaa jira. Amma deettuu qara asii kiiloomeetira 40 ittiin deddeebi'an asiin dodoo dhaquu fi deebi'an amma garaa gabaabaan baajaajii bilbilanii waamanii baajaajii illee kanarra dhufee asii fuudhanii deettuun yoo waan mana yaalaa dhaqqabaati jechuudha. Kanaaf rakkoo baay'eetu nuuf furamee rakkoo amma nan jennetu nurraa hiikkate uummanni gammadee waan ta'u wallaalee mootummaa fi jaarmaa kana hojii eebbisaa jira. Waan gaariidha itti gammannee jirra. Akka gaariitti itti gammannee jirra. Kolfinee taphannee gubbaa deemaa jirra jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya gammadanii dubartoonni keenya gammadanii. Dura baay'ee waan baay'ee nuti namaa ture. Inni sun dammoo amannu qanniseeti gammachuu baay'ee keessa jechuudha. Dhaabbanni kuni dhaabbatoo galatoonfamuu qabullee waan illee isaan haa galatoonfatu. Ummanni hawaafni biyya kana jiru ka'aanaa heeban arsiitii fi ka'aanaa nageellee arsii kunillee hin galatoonfataa jira dhaabbata kan. Riqichi kunis bara dheeraa akka tajaajiluuf eeggannoo barbaachisaa kan taasisan ta'uu jiraattonni kaasu. Qabeenya keenya jenne loon moonaa qabnu caala qabiyyee moonaa midhaan maasaa qotannee irraa fayyadamnu caala qabeenya keenya jennee dildila kana eegganna. Bilooniin takka fakkeenyaaf yoo gubbaarraa badde hin jirti. Hawaasni kun ammoo walitti buufatee biloonii badde akka ogeessa itti waamee hidhatu. Akkasii waan nu barsiisan akkasitti eeggataa jirra ammallee. Hoogganaa waajjira daandii fi loojistikii aanaa heeban arsii obbo Abarree Ingidaa'ee gama isaaniitiin. Piroojeektichi dhaabbata ilmaataasii fi mootummaa faana hojjetame mootummaa wajji hojjetame naannoo qarshii miliyoona 9 kan hojjetamedha. Malkaa Harree jedhama iddoon itti jiru kun iddoo baay'ee rakkisaa rakkoo bulchiinsa gaarii hammaataa akka ture hawaasni wal qunnamuu dhabe rakkoo hawaasummaa baay'ee uumaa akka turedha jechuudha. Oomisha jira gama kana jallisiitu jira. Jallisiin gamana oomishamee gamanatti magaala gamana jira. Gamana gurgurachuuf baay'ee uummanni rakkataa akka ture jechuudha. Har'a ammoo akka amma argitan kana oomisha isaa qonnaan bulaan gamana oomishee gamana magaala gurgurachuuf salphaa wal qunnamaa akka jiru jechuudha. Waajjirri daandii loojistikii aanaa keenyaa wal faana ta'anii hojjetaa turanii jechuudha. Wal faana ta'anii jala galanii maandisni naannoo keenyaa maandisni ramadamee waajjira keenyaallee
faana hojjetaa turanii jechuudha. Hawaasni naannoo piroojeektii kana piroojeektiin ni hojjetama. Hawaasni yoo kunuunsee tajaajila itti fufiinsa akka inni kennu hin taasifne rakkoodha jechuudha. Saniif hawaasni gama kana jiru aanaa biraati, aanaa Nageellee Arsiiti, ganda Tulluu Qadhoo jedhama. Hawaasni kun walitti dhufee mari'atee jira jechuudha. Kunuunsuu akka qabu faayidaa isaa waan beekeef akka kunuunsuu qabu mari'atee koree gamaa gamana hundeessee jira. Jalaggalee eeggachuu qabaata jechuudha. Piroojeektiin ni hojjetama. Yoo tiksanii ittiin tursiifne tajaajila haalli ittiin addaan kutu jira jechuudha. Saniif hawaasni aanaa lamaan kana piroojeektii kana tursiisee tajaajila itti fufiinsa akka inni godhu tikfachuu qabaata waan jedhu. Hojiin ijaarsa riqaa rarra'aa sadarkaa naannoo Oromiyaatti godinaalee 10 keessatti riqaalee rarra'aa 28 ijaaruun tajaajila kennuu eegaluu hojii gaggeessaan dhaabbata Helvetes piroojeektii riqaa rarra'aa damee Oromiyaa obbo Hundee Taammanee himaniiru. In 2023-2024, we started a full-fledged construction implementation across Oromia. By now, almost we have completed 28 trial bridges in 10 or 11 zones in Oromia across 28 waradas. With this, one bridge on average could serve rural community who doesn't have access and who were disconnected from market, health center, from school. It gives like on average 10,000 people could be served in one bridge. In future, in collaboration with Oromia, also our different global partners such as Bridge to Prosperity and our donors, we have planned to construct a lot of bridges in Oromia. Our initial assessment shows that across Oromia there is a need for trial bridge. With a professional guess, we have estimated it to be more than 3,500 bridges are required. So this has to be done within like 10 years or 20 years. The longevity of the bridge, we are saying the bridge could serve like 50 years. The design period for one bridge is more than 50 years. It will stay well if it is maintained well. So the community has to maintain it, to protect it, and there has to be a regular inspection so that the bridge serves 50 years and above. Otherwise, if the bridge materials, the cables are vandalized, if they are damaged, it will not serve anymore. So it has to be protected. The community should protect its own property. That is the property of the community, and the community needs to protect it. Not only to protect, they have to maintain it. We divide maintenance into 3: routine maintenance, minor maintenance, and major maintenance. At least this routine maintenance is a preventive maintenance, like clearing of dusts and retightening of bolts should have to be done regularly by the community. And to that end, our office, Helvetas, has established community bridge management committees, and we are going to support them with different tools so that they use the tools to protect and to maintain the bridge. That's our methodology to make the bridge stay for a long time and serve the people without any defect. Qindeessituun sagantaa riqaa rarra'aa dhaabbata Helvetes Itoophiyaa aadde Tsahaay Tsaggaayee akka biyyaatti naannolee 6 keessatti qindoomina qooda fudhattootaan riqaalee rarra'aa hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Dhaabbanni Helvetas dhaabbata miti mootummaati. Waggaa 20 ol biyya Itoophiyaa keessatti kan socho'aa ture. Baay'inaan hojii misoomaa irratti kan hirmaatu. Yeroo tokko tokko dabree garuu yoo rakkoon adda addaa uummata biratti uumamu hojii gargaarsatillee darbeen hojjeta. Garuu baay'inaan dhaabbata miti mootummaa ta'ee hojii misoomaa kan hojjetudha. Hojii misoomaa irratti xiyyeeffata. Hojii misoomaa adda addaa hojjeta. Inni tokko sagantaa riqicha rarra'aa kana jechuudha. Sagantaa riqicha rarra'aa kana Itoophiyaa keessatti kan jalqabee waggaa 20 dura jechuudha.
waggaa 20 dura Itoophiyaa keessatti jalqabee kara naannoowwan 6 keessatti sagantaa riqicha rarra'aa kana hojjetaa ture jechuudha. Kara riqicha 106 hojjetame waggaa 15 keessatti. Piroojeektiin kun kaa'e naannoo 6 irratti raawwatamaa jira. Naannoo irratti waliigaltee gallu dhaabbata daandii fi loojistikii akkasumas dhaabbata faayinaansii wajjiniin waliigaltee mallatteessee. Piroojeektii kana yoo dizaayin goonu riqicha 150 waggaa 3 keessatti ijaaruu fi kara miliyoona 1 fi nama miliyoona 1 fi tuqaa 3 itti fayyadama jennee yaadne ture. Amma erga ijaarsa jalqabnee ragaawwan sassaabaa jirra riqicha ijaaramanirraa riqicha tokkotti hanga nama 20,000 fayyadamaa jira. Akka biyyaatitti 10,000 barbaachisa. Akka naannootittis akka naannoo Oromiyaattis yoo dhufne 10,000 barbaachisa. Kanaafuu amma haalli itti hojjetamaa jiru waggaatti 60-70 hojjetamee rakkoo akka biyyaatittis akka naannootittis hiikuun danda'u jechuudha. Waggoota baay'ee nurraa barbaada. Kanaafuu rakkoon kun dafee akka hiikamu hojiiwwan adda addaa mootummaa wajjin karoorfannee hojjechaa jirra jechuudha. Dhaabbatootni dhuunfaatillee akka deeggarsa godhan maaliifuu hanqinni bajataatis waan jiruuf ogummaawwan kana bakka hundatti akka argamu akka beekamu hojiiwwan leenjii muuxannoo wal jijjiiruu adeemsisaa jira jechuudha. Baasii xiqqaadhaan hojjetama garuu faayidaan isaa guddaadha. Akkuma dheerina isaatiin baasiin isaa adda adda garuu miliyoona 5 hanga 11tti ni ijaarama jechuudha. Yoo dheeraa ta'e dheerinni isaa yoo meetira 120 ta'e hanga miliyoona 11 fixuu danda'a. Garuu isaa gadi yoo ta'e miliyoona 5-4nis haalli itti ijaaramaa jirutu jira jechuudha. Riqaaleen ijaaramaa jiran kunis umurii dheeraa akka tajaajilaniif hawaasni kunuunfachuu akka qabu dhaamaniiru. Ammas immoo riqichi rarra'aan kun hanga waggaa 50tti in tajaajila. Yoo haalaan fayyadamne yoo suphaa barbaachisuu fi kunuunsa barbaachisu goone hanga waggaa 50tti ni fayyada jechuudha. Ijaarsi isaatis baatii 3 hanga baatii 5tti xumuramuu danda'a jechuudha. Uummanni hirmaachuu qaba. Humna ofiitiinis qabeenya qabuunis hirmaachuu qaba. Hoo akkas ta'e malee mootummaan qofni yookiin dhaabbatni miti mootummaa tokko qofni rakkoo kana hiikuu hin danda'u jechuudha. Yookaan yeroo dhiyootti hiikuu hin danda'u. Yeroo dheeraa waggoota 100 ol fixuu danda'a.